qabanna deemarkaabuna rabbi garanna kayitullu yaana rabbi garanna kana duudhaan oromo urkay irreessa qabanna urkay irreessa qabanna aadaa fi seenaa qabna amantii aadaa fi seenaa qabna amantii keenyuma waaqeffannaan kallachatumaa oromooti kallachatumaa oromooti duudhaa irreessa marga qabanne duudhaa irreessa marga qabanne isa rabbii tokkicha galanni si haa ga'u jenne galanni si haa ga'u jenne. Jirtu maatii keenya nagaa waaqii isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtan nuti jirraa galata rabbii naguu keessa fayyoon jirtanii jiru simbiratti akkamiin nu biratti hunduu bareeda galanni waaqaaf haa ta'u kan asiin nu ga'ee maqaan isaa ulfaatu naguu jirraa sinoo nagaa nu jirtanii baga geessan guyyaa irreechaa arraknoo akkanatti uffannee dhufnee jirraa eessa deemuuf bal'atu nootan irreessa deemuuf jechuudha. Irreessa deemuuf irree keenya jira Oromooni. Kanaaf irreessa deemuuf akkanatti shawraq jennee ufnee jirra. Siniin jenna maatii keenya koottaa wajjin deemna koottaa siniin jira. Egaa irreessa deemuuf kaanee jirra. Akkanatti mee bareenne. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Innaa uffata mataa isaa qaba jechuudha guyyaa irreessaa kan uffatanii. Egaa kanaaf har'a anis deemuuf kaanee jirra. Ana bichaa miti kaasuunis hin jira. Naafileetiinis ni jira. Amma isaan eessa deeman seetanii ammaa fi mataa sirreeffachuu deemanii. Mataa sirreeffatanii isaanis uffata isaanii uffatanii bakka deemuu bichaadha siniin jedha. Egaa akkasii sinoo qophooftanii irreessa deemuuf garuu irreessa hojjennu akkuma beekamu irreessi amantaa mataa isaatti of danda'e jechuudha. Garuu nuti gara amantaatiin osoo hin ta'in bakka akka aadaa Oromootitti akka Oromummaatitti deemna malee akka amantaatitti miti kan deemaa jirru jechuudha. Innaa akka amantaatitti miti nu oofalchaa siniin jenna. Irreessi amantaa mataa isaa of danda'e jechuudha. Waaqeffannaa jechuudha. Waaqeffannaa nuti immoo waaqeffachuuf miti yaaduma akka uffata aadaa uffanne yaaduma laalu bakka bashannanaaf deemna malee waaqeffachuuf miti jechuudha kan deemnu. Innaa yookiin immoo irreessa isaanii irreeffachuuf miti jechuudha kan deemnu jechuudha. Innaa kanaaf bakka akka Oromummaatitti nutis Oromoo waan taaneef hin deemne jennee egaa kaasufaa jennee naafilee jennee kaane egaa kanaaf siniin jedha maatii keenyaa simbiroo akkam irreessi maal fakkaata nu biratti baay'ee bareeda galata waaqa kan uffata aadaatti illee odaa qaba jechuudha. Isinitti agarsiisuu booda isinitti agarsiisa. Innaa kanaaf baay'ee tokko bareeda nu biratti. Simbiratti illee akka mooyyuu bareeda ta'uu abdii qabna. Bara darbee keessatti Dubaayitti irreeffachaa turan. Dubaay keessatti irreeffatanii. Egaa irreessi jechuun amma beekamee biyya hundattuyyuu kan ta'aa jiru jechuudha. Nu biratti samma akkasii. Egaa guyyaa irreessaa amma ganama kaa waan ta'eef egaa irreessi ganama jechuudha. Nuti samma deemuuf qophiirra jirra. Kaasuu fi naafileetii kenne jalaa ture. Egaa uffa'uu nu eegii akka of nutti naan jedhanii ani immoo yookiin uffadhee tan eegee jira jechuudha. Innaa shurrubbaallee immoo nan bita innaan ta'e shurrubbaas nan bitadde nan argifate jechuudha. Bareeda baay'ee tokko bareeda jechuudha. Dhugaan jechuun calleewwan uffata kanaa baay'ee tokko hin jaalladha. Bakka baay'ee na jira jechuudha. Kireeseetii miti immoo beekaa nan bite ofii kiyyaafan bite jechuudha. Innaa kanaaf gizee irreessaan kaawwadha jireetanii bareedu warri barbaadda siniifan bitaa. Ganaa fakkaataa siniin jira akkam simbiratti maal fakkaataa egaa birraan bariite hamma birraatti deemaa irraa
Isheenis gaajira bakka baay'ee tokko kan dasi nama jedhu galata waaqayyoo nu biratti bareeda kaasuuf fa'aa ofuun oolanii gibbii gaaggaa jiranii egaa kaasuuf wanti uffatanii yoo uffatanii nu tursiisuu baatan viidiyoo tasiniif ufaa bakka kan immoo irreessaa achitti viidiyoo ergeetti nama baay'eetu jira egaa nuti immoo yaanoo qabnu waan ta'eef gibiran kaffallu yuutuubii warra hojjetan gibira kaffalanii gibiran kaffallu kanaaf duriyyeen immoo baay'ee jira kan bilbila bichaa kan hannaa bichaa deemu gulikki hin qabu jechuudha yoo haalli nu mijate waraabna yoo haalli nuuf mijanne immoo guyyaa biraa waraabna jechuudha. Kanaaf naannoo keenyatti amma bakka lamatti irreeffama jechuudha. Tokko numa biratti mana keenyarraa daqiiqaa 3 nama nuufsisu tokko immoo xiqqoo nuraasisiika har'a isa jechuudha. Kan nu biraattis immoo ganaadha. Yoo makka ta'e immoo 27 ta'e 26 ta'e kana irreeffama jechuudha. Innaa kanarraa gara biraati jechuudha. Gara biraati innaa kanaafiyyuu bakka baay'ee das nama jira hojii nuuf mijate akka isinitti agarsiisna. Kana naannoo asallaa jiru immoo baay'ee kan bareedu waan ta'eef isinitti agarsiisna isiniin jedha bara darbee isinii waraabnee turre deemnee turre poolisoonni ari'an baay'een kaameraa maaliif isaanis waan biraatti osoo hin ta'in bakka bilbila namni baay'een bilbila ol saamanii ol jalaa hatanii kaza harkaan kiisii seenanii yoo namni gajjeerreeffatu waan baay'eetu jira. Kana bakka poolisoonni bilbila keessan qabaddaa naamna jiranii bilishoonni jiranii kaza yoo namni jellaa xalaata namatti godhu waan ta'eef kanaaf isiniin jedha sirbaa kee waan bareedu beeka olan dachaase sirratti jechuudha akka ilakaanii onnoon jala jareetanii kanaaf ani isiniin jedha obboleewwan kiyyaa deemuuf kaanee jirra koottaa wajjin haa deemnu hundumti keessanuu bakka jirtanitti immoo irreeffadhaa bakka jirtanitti waan Oromoo kan ta'e argitanii sabni biraatu iyyuu jechuudha dhuga ani kan immoo bara kana baay'ee tokko na ajaa'ibe kan sabni biraatu iyyuu baay'een isaanii uffata bakka uffannaan kireeffama waan ta'eef kireeffatanii bakka Oromoo fakkaatanii baay'ee tokko bashannanaa jiran baay'ee des nama jira argitanii Oromoon akkanatti nama qannaasisa bakka akkanatti jaalala baay'ee kan qabudha bakka sabni biraa jechuudha warra afaan keenya uumaa kan hin dandeenye. Inna akkanatti qannaasisaa jira Oromummaan baay'ee tokko nama qannaasisaa jira baay'een isaanii akkanatti itti bu'aaraa jiranii uffata keenya uffatanii aadaa keenya guddisaa jiranii kanaafiyyuu baay'ee tokko dassi nama jira simbira akka maal fakkaataa isiniin jira obboleewwan kiyya nu biratti akkana fakkaata kinooyi kanatti bareedaa. Jirtanii. Kaasuuffaa dhufanii jiranii kanaaf deemuuf kaan isaanis akka uffatanitti jennee turre. Egaa naaf illee xiqqee dhufee jira. Haay babbaa argitanii? Haay babbaa. Haay babbaa. Abeet uftanii? Abeet. Kaawwadhu kaatillee gaafa bichila. Kaawwadhu. Isa kaawwadhu na. Kaawwadhatillee uffata kaawwadhu taa'e hin deemna shii. Bara darbe yoo tana babbaan keenya xiqqaadha jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa dhuftanii egaa kotta irreessa deemna. Ka'aa tokko sodaate bakka. Kanaaf ugaa xiqqaa ture har'a immoo nu wajjin irreeffachaa ture. Nu wajjin irreeffachuuf deemaa jira. Kanaafiyyuu baay'ee tokko dhis nama jira. Egaa irreessi kana fakkaata. Meeqa kan guyyaa ammoo wajjin laallaa. Kan amma qophiin keenya kana fakkaataa isiniin jira. Kottu kan deemni kaawwatta. Innaa kanaafiyyuu baay'ee tokko dhis nama jira. Dhugaa dubbachuudhaaf agarreessi deemtu. Duraan hin jaalladhu garuu jaallachuu qabee jira.
Inna kanas jira maatii keenya baay'ee sin jaalanna. Ciao. Subscribe, like, share gochuudhaan maatii nuuf taasisanii jenna. Bye.